Kun waliif TVdha. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophiin immoo qophii egeree biyyaati. Torban keenya eegganne walitti deebineeti kan nuti jirru. Guyyaa har'aa kana immoo ijoolleewwan jajjaboo ta'an bara kana yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraati qabxii olaanaadhaan eebbifamanii seenaa dalagan wajjin turtii gabaabaa taasisuudhaaf asitti isaan afeereen jira. Isaan kana wajjinan waliin barsiisaa ofii keenuu ibsi. Ayyee guddaa galatoomaa waan dursaa waaqayyoodhaaf galannaata wanta arganneef hundumaafiyyuu maqaan koo Galataa Waaqoyyaan jedhama. Yuunivarsiitii Harammayaa irraa bara kana software engineeringidhaan qabxii 4 fidee akkanuma HRG 35 fiduudhaan bara kana eebbifamee jira jechuudha. Ayyee galatoomii gara keenya dhufa. Maqaan koo Martiin Tuleeraan jedhama. Yuunivarsiitii Ambooti barataa akkaawuntiingii fi faayinaansiin ture. Gosa barnoota 52 fudhadhe keessaa hunda isaayyuu 52 isaayyuu A+ fiduudhaan waancaa kanaa fi meedaaliyaa warqii kana badhaafamee jira jechuudha. Ayyee galatoomii gara keenya dhufa. Maqaan koo Eebbisaa Salamoon jedhama. Kanan baradhe Amboo Yuunivarsiitii Kompiitar Saayinsiidha. Umuriin kee meeqa Eebbo? Umuriin koo umurii 23 dha. Waggaa 23 dha? Eeyyee. Waggaa 23 bara kana Kompiitar Saayinsiidhaan kanatti eebbifamtee jirtu. Eeyyee. Ayyee bara kana egaa barattoota gaggabaaboo eebbifaman keessaa namni si caalu jira hojjaadhaan yuunivarsiitii Amboo keessa? Namni si gadi jira? Hinjiru. Namni ati caaltu? Hinjiru. Tokkoffaa. Gabaabinaan tokkoffaa turte jechuudha. Sirriidha. Ayyee galatoomii. Egaa asitti argamtanii nu wajjin turtii taasisuudhaa fi dhufuu keessanii baay'ee sin galateeffannaa. Galataa Martinuu akkasumas Eebbisaa hedduu sin galateeffannaa. Daawwattoota keenyaa wajjin turtii bareedaa taasifna inneetu abdanna. Ulfaadhaa Martinuu Toleeraan akkam? Maqaa kana eessaa sii moggaasan? Daa'ima dhumaan tureeyyuu ani akka galata kennu wayiitii maatii keenya keessatti waaqayyo waan nu godhe hundumaafiyyuu akka galata kennuuti jechuun galata kennuudhaaf nu toleeraa wanti nu komannuu hin qabnu wanti nutti badee hin jiru hundisaa guutuudha akka jechuuti. Akka jechuuti. Galataan qabxii kennuutti himteetta? Yaa qabxii koo sirriitti meen jira. Gireedii kennuutti himte? Yaa gireedii koos baay'ina koorsii 60 fudhadhe waggaa 5 barannaa software engineeringidha waan ta'eedhaafi. Faajjii guddaa qaba. So 35 fidee jechuudha HRG 25 immoo normaalii turanii akkas ture sanarraan dabalatan immoo piroojeektiiwwan garaagaraa fi dorgommiiwwan garaagaraa keessatti paartisipeet gochaa cinatti hojjechaanii ture. So isa kana ture qabxiin koo. Lamaan keessanuu garuu hamma kana HRG hamma kanaati immoo guutummaa masaa barsiisota sitti hin gaddine kana. Otoo bitanii nu kennu ta'e itti gadduu danda'u. Amma garuu hojjedhee fide. Hojjedhee haala fideefu. Ayyee ulfaadhaa egaa galatoomaa egaa turtii gaarii qabaanna inneetu yaadna. Garee eebbotan dhufa eebbisaa? Abeet. Amma umuriin koo waggaa 23 jettee? Eeyyee. Yuunivarsiitii keessatti akkam ture? Gadda yeroo eebbifamtee gaawoniin itti ta'u jedhu warri yuunivarsiitii Amboodha. Dhuguma baay'ee marmaaree ture. Guyyaa meeqa deemte? Guyyaa 3 marmaaree ture gara yuunivarsiitii meenii. Akka ta'es ta'u argadheen jira. Milkaa'eera kun milkaa'eessa jechuudha. Gaawonii kamisii fidade? Keejiidhaa dhufe. Gaawoniin kee jechuudha? Eeyyee. Gibbumatti warri baratan keejii ture. Achumarraa argifatanii. Ayyee galatoome gara galootan dhufaa. Egaa ati mucaa baadiyyaatti dhaladheettee ijoolleen baadiyyaa kuni kompiitar injiineringii kan akkamitti walitti madaquu filattan? Yeroo baay'ee barumsa ijoollee magaalaa ta'edha waan kompiitaraa wal qabatu kuni. Seenaan sun aadaan sun geeddarameera natti fakkaata. Ammas geeddaramaa jira. Egaa yeroo dhaloota koo kaarraa kaasee teknooloojiin baay'een bal'ane ture. Teknooloojiin jalqaba arge jedhee yaadu raadiyoo Philiipsidha. Raadiyoo xiqqoo tokko mana turte. So yeroo hundumaan isheen ilaala ture manatti banneen dhaggeeffannaa. Loon tiksaa dhaggeeffatta? Jabboota eeguun jaalladha baay'inaani. Jabboota dhalatan isaan kunuun sun baay'ee natti tola. So wanti guddaan gaaffii koo ture akkamittiin dhufeedha. Akkamittiin hojjetaadha raadiyoon suni. Gaaffii guddaan natti uumaa ture. Sanaan wal qabatee egaa akkan gara barumsaa deemu gaaffii baay'een gaafachuun jaalladha isiniin jedheera. So gara mana barumsaa kan galeen immoo wanti baay'ee beekamaan ogeessa fayyaa ta'uudha. Barataa cimaa taate jechuudha.
haga kutaa 8 ga'utti yaaduma kana keessan ture. Garuu kutaa 8 gara mana barumsaa bultii addaa gaafan deemaa ture. Achitti wantoota baay'ee qorachuu hin danda'e. Smartphone qaban ture. Application ichi gasa jijjiiru turani. So inni kun akkamitti hojjeta kan jedhu ammas gaaffii biraa ture. Wantoota irraa dhaquu qabus keessa koos dhaggeeffachaa ture. Baay'inaan barnoota Technology Foundation ta'an herregaa fiiziksii baay'een jaalladha. So keessa kootti wantan yaadu gara how things works kan jedhu akkamittiin hojjeta waan tokko kan jedhuu fi ofii koos immoo yaada irratti maddisiisu waan ta'eedhaaf gara injinaringii akka dhaqu qabu murteessa horuma sana jechuudha. So gara injinaringii akka dhaqu murteessa achi keessa garuu kam akka ta'e stiil adda baasuunsaa chaalenjii ture. Garuu itti qoradhee kompiitara kontirastii godhee namoota gaafadhee kutaa 9 gara dhumaa irratti ispeeshaalii gara kutaa 10 gaafan ga'u sooftiweer injinaringii akka galuu qabu murteessa jechuudha. So murtoonni kuni ambishiinii ijoollummaa koo sana ta'e immoo decisionii bara haaspoolii jiruuti jechuudha gara sooftiweer injinaringiitti dhufuun kun. So kana ture achi odaa keessatti kompiitara baay'inaa waan jiruudhaaf wantoota tokko tokko ilaalaa babbarachaan ture. Moora immoo gara mooraa galee waan nu baay'ee sirriitti badhee jechuun wanta kompiitara jedhamu kan dura baagiraawundi isaa sirriitti qoradhee seenaa isaa hubadhee kana booda specifically software irratti sinan qoradhee achi baay'ee waan jaalladheef waan jaallattuuf aarsaa kaffaluun hin dhibu miti yeroo kamiyyuu jaalladhee waan galeef yeroo kootti kenneen dubbisee qoradhee so milkaa'uun gargaarsa waaqayyootiin natti cimanne ture jechuudha. Baay'ee galatoomi egaa waan ijoollummaa keetti ilaalaa guddattee akkamitti hojjeta waan kun jettee waan gaaffisti ta'aa ture sana bira geessee arguu ture hayyoon kee jechuudha. Achi booddee gaafa kompiitara argitee gara bultii addaatti baratte natti fakkaata. Sana booddee immoo akka achi galtu murteessite. Namatti tola. Atoo gara herregaa kanarra dhufte rakkoon herregaa biyya maallaqi baay'ee hin jirre keessatti akkaawuntaantii ta'uun ulfaate jechuudha waddiitu. Rakkoon maallaqaa jiru rakkoo herregaa jira. Seeruu dabalataa. Rakkoon maallaqaas jira rakkoon herregaas jira lamaan isaa yoo jira. Jireenya qaalaa kana keessatti maallaqni jira jechuuni. Hundi sooressa jechuun ulfaata. Haalli ittiin barnoota kana jalqabee jalqabaanii ani yuunivarsiitii Jimmaadha ture kananii galee. Yuunivarsiitii Jimmaa naan galuu fayyaa namaa yookiin immoo meedisiidhaan ture kanan seenee yuunivarsiitii Jimmaa immoo kanan innaan seenuu akkan yaade naa ta'uu baate dhiisee sana booda yuunivarsiitii sana addaan kutuufidha kanan dirqame jechuudha. Qabxii olaanaa fidee tanan kanan achi galee hawaasa keessatti barataan qabxii. Saayinsii uumamaa baratte jechuudha. Saayinsii uumamaan baradheeyyen. Barataan qabxii guddaa akkasii fidee meedisinii madha kan inni galee yaadamu. Anis immoo yaadni akkasii na keessa ture daa'imummaa kootii kaasee jechuudha. Garuu dooktarii ta'uu yaadaa turte. To be honest ani guutummaa guutuutti dooktarii nan taa'ee yaadu ani jalqabumaa yoo kaasee jechuudha. Ani seenaa koo yookiin immoo ani amala koo keessatti kanan taa'ee tanan yaadu yookiin anamma akkaawuntaantiin taa'ee yaadeen beeku doktariin taa'ee yaadeen beeku paayileetiin taa'ee yaadeen beeku garuu kanan amanuu namni kamiyyuu waan akkasii ta'eef uummata jijjiira oduun taane abjuu kee yookiin immoo wanta ta'uu barbaadu taatee yookiin waanuma barbaadde iyyuu taatee jireenya hawaasaa rakkoo hawaasaa kamiyyuu furuu dandeessa taanaan ati nama jijjiiramaa taanaan kun abjuudha an akkatti nu badha ture daa'imummaa kootii kaasee jechuudha. Yeroon Jimmaa yuunivarsiitii seenuu wantoonni ani achitti dhagahuu fi wantoonni actually ani argadhu adda adda ture. Innaa sana sodaa faanatti dhagahama ture. Qormaanni baay'ee ulfaata jedhu, qo'annaa baay'ee dubbisuu qabda jedhu, yeroo keessaan irratti laachuu qabda. Bakka poteenshaalii ati qabduyyuu si keessaa hamma mancaasutti gaa jechuudha oduun achitti dhagaa ture. Siinaroonni kun yaaddessa ture. Maatii biraas immoo yeroo jalqabaatiif adda waan hin beeruu fi umuriin koo sennaa sana akka ammaa kana meechuu din taane sanarraa kee na jeeqeetu depression taanii keessa faan seenuu jalqabee sana booda bakka barnoota sana addaan kutuuf hin jalqabee yaade sana booda guutummaa guutuutti addaan hin kute jechuudha. Egganii guutummaa guutuutti addaan kute immoo gara Amboo maatii ittiin deebi'ee ture obboloonni koo Amboo jiraatu baay'een isaanii innaan Ambootti deebi'u barnoonni idilee kan yuunivarsiitii mootummaan argachuun dhabeen ture innaa sana jechuudha. Maaliif barataan addaan kute meedisinii mallee deebi'ee maatii biratti akka hin baranneef immoo yuunivarsiitiin Amboo regular medicine yookiin medicinii bifa Jimmaa yuunivarsiitii sanaan hin kennu turanii sana argachuudhaaf
irra deebi'anii intiraansiin guute. Intiraansiin ennaan guutu barnoota idilee argachuudhaaf jechuudha. Maaliif poteenshaalii ofii koo qabuu fi sirni yookiin immoo piroogiraamiin barnootaa ani barachuu barbaadu waliin gitu. Ekstenshiinis barachuu hin barbaanne kolleejjiiwwan mootummaa irras immoo barachuu hin barbaanne ture jechuudha ennaa sana. Ennaan irra deebi'ee guutu qabxii isa durii caalu kanan galmeessise sana booda immoo amma irra deebitee baratte jechuudha. Irra deebi'een akka private guute jechuudha. Qormaatuma sanan qorame irra deebi'een. Isa duraa 565 fide, isa lammaffaa immoo 570 fide. Dabalte jechuudha. Nan dabale qabxii 5 dabale waggaa 2 keessatti jechuudha. Naani qabxii kana galmeessu immoo Yuunivarsiitii Amboo joinin godhee sana booda taa'ee tanoonu nan yaade baqa maal ta'uun qaba amma kana booda callisee waan namni baay'een galuuf dipaartimentii join gochuurra bor dipaartimentii kamiin jijjiirama wayii uumuu danda'a maal gochuu danda'a kan jedhu yaadee tanaanu dipaartimentii kun naa dhufee jechuudha. Accounting eeyyin dhugaa dubbachuudhaaf sanaan akka kanayyuu interestingidha jedhee yaadeen beeku ani naan jalqaba join godhu jechuudha. Eeggan galee booda immoo wantoota accountingidhaan hojjetaman waan baay'een jaaladhe. Sana booda baay'ee natti tolee jalqaba freshman courseidha ture. Mooraa keessa haalli jiru anaaf experience waan hin qabuuf amma ta'e Jimma waan hin tureeruuf jalqaba natti hin ulfaanne ture. Maatiin koos achi waan ta'aniif jechuudha ammoo sana booda wanti jalqabaa sirriitti hin hojjedhe inni itti aanee dhufu immoo ofiisaa jalqaba waan hin hojjedheefu baay'ee nan dhimne jechuudha. Waaqayyoos na gargaaree waancaa kanas na fudhadhee meedaaliyaa kanas immoo nan kaasee qabxiin koos immoo qabxii baay'ee boonsaa ture. Akkatti kan Yuunivarsiitii keessa waan akkasii tureera kanaan dura. Yuunivarsiitiin Amboo keessa hin turre. Garuu jalqabaate jechuudha. Isa jalqabaate Adaamaatti garuu mucaan ta'ee Raajii kan jedhamu ni fidee ture. Guutumaa guutuutti A+ deebisee ture. Anis immoo mucaan sunis motiveet na godheera akka carraate jechuudha. Jechuun namni tokko gaafa dursee waan ta'e hojjetu hamma ta'e illee numti illee motiveet si godha beekta. Seenaa sana irra deebi'ee hojjechuun qaba yookiin immoo isarra kan caalu hojjechuun qaba jetta. Seenaan sana caala waan hin jirreef amma seenaa sana qixxeen hojjedhee jechuun danda'a. Galatoomi. Eebbisaa. Abeet. Computer science maaliif filatte? Computer science yeroo ijoollummaa kiyyaa eegalee nan hawwan ture. Mandara keessatti baatirii deebisaa ture. Baatirii deebisaan ture. Namootaaf jechuudha. Baatirii ishee kamiiti? Baatirii isheeftu ishee ifa laattu ishee namni qabatee deemu. Soolaarra ishee hojjettu. Ishii deebisaan ture. Teeknika ishee sirreessita jechuudha hiiktee. Bilbila adda addaa. Maintenance yoon taane karaa software ishii deebisaan ture ijoollee. Namni gurguddaan maatiin na bira fidat ture bilbilli waa ta'e taanaan. Computer science akkan galu beekan ture baay'ee. Chaalenjii guddaa natti ta'e ergan kutaa 12 darbee naa milkaa'ee booda maatiin hin deemtu jedha. Nan deeman jedhee maatiin hin deemtu jedhan akkasiin ta'u yuunivarsiitiin baay'ee cimaa chaalenjii guddaa qaba naan jechaa turanii. Braazarii isa tokkoon qaba na jajjabeessaa ture. Dhaquu qabdeedhe. Carraan Adaamaatti na dhufee ture ispeeshaal odii. Sas hin mokkorre nan hafe. Kanarraa yuunivarsiitii kana yaaluun qaba deetumaan ka'ee baay'ee chaalenjii guddaa ta'ee ture. Maatiin hin deemtu jechaa turanii. Dhaqeetu milkaa'ee kunoo san jedha. Amma bakka qabxii gaariin eebbifamte darbiteettaa qormaata kan exit exam. Galatni waa ta'u. Akka ta'es ta'u darbinee jira. Amma maal ta'uudha waan ati yaaddureemmatti fuftee ati yeroo barachaa turtes birrii miindaa nyaachaa ture siin jedhanii si hamatu. Eessa argachaa turte? Ani karaa tokkoon qofan deemu beekta. Karaa hundaan yaala. Siinimaatoogiraafii nan baradhaa. Viidiyoo ediitingii baradheera. Siinimaatoogiraafii hin finne. Graphics designeridha. Motion graphics. Isas baratteetta hunda isaa? Upworkii fi Fiverr isa jedhurra waggaa 2 hojjechaan ture graphics designerii fi motion graphicsidha. Isaan Fiverriin baay'ee isaan fayyadamaa ture. Onlaayiniidha kanatti hojjettu? Onlaayiniidha. Dorgomteetii kanatti argatte? Hojiin hin ba'a. Onlaayinii jechuudha? Eeyyee. Kilaantiin tokko hojii yeroo baay'ee appilaayi goota. Yoo profaayilii kee ilaala, poortifooliyoo kee ilaala. Isa laalee yoo intarasi ta'e konneektii godhe siyaasa ofsiisa. Piroojeektii hojjettee yeroo fixxee
si kaffalama jechuudha. Jaraajin akkamitti wal argite onlaayinii argite hojii hojjettee ergitee waan kun irra hojjette sanatti argisiisteetu si filatan immoo akkamittiidha? Wanni hundumtuu achirratti mijaa'ee jira. Appoorkii irratti miseejii achirratti walii ergita. Wanni hundumtuu kominikeeshinii hunda achirratti maalistoonidhaa fi wannoodhaan si kaffaluu danda'a jechuudha. Achirratti hundumtuu haaf yeroo hojjette si kaffaluu danda'a. Yeroo fixxe si hojjechuu si kaffaluu danda'a. Kanarratti fayyadamaan ture. Yeroo sanatti jechuudha. Doolaara moo birrii si kaffala? Doolaaran kaffalama. Warri Itoophiyaatis jiru warri barbaadu doolaaran kaffalama. Doolaaran si kaffalama. Ati barataa taatee yuunivarsiitii keessa teessee doolaara nyaachaa turte jechuudha. Yeroon dura giraafiksii kana jammaru biraazariitu kiliinika wayii keessa kompiitar saayinsiidhaan miti ati mee kiliinika nan keessa hojjedhu kana loogoo hojjedhu naan jedhe. Hojiis jalqabsiise jechuudha. Baay'een danda'uu kiyya baay'ee taare biraazariin. Eegale onlaayinii sartifikeetii. Ati wallaalte moo hojjetteettaaf? Hin hojjenne akkasii. Hin hojjette? Hin danda'u ture. Hin dandeessu? Ergasii kaka'umsa naa ta'e baay'ee hojjedheera. Eddasiiti jechuudha. Ayyee. Jara sana wajjin ammoo wal quba qabdaa? Hin hojjetta isaanii wajjin warra onlaayinii hojjettuuf sanaaf? Onlaayinii yeroo hojjettu konneekti piroojeektii sii kennama yaadni sii kennama hin hojjettaa fi yoo jaalata sii kaffalu kominikeeshinii biraan hin jiru. Wal cuftaa jiru kana booda ture hin jiru. Ayyee bareedaadha. Yuunivarsiitii keessa gaafa turte eebbisaanii barattooti yeroon haayiskuulii baradhu mana barumsaatti gaafa darbu chaalenjii ta'an tureette gaafa yeroo jalqabaa yuunivarsiitii dhaqxee galmoofte maaltu si mudate akkamitti si simatan? Okay, baay'ee cimaa ture achi keessatti. Chaalenjiin guddachaa dhufe achi keessatti. Simisteer dura baay'ee na dhibee ture. Rejistireeshinii uumaan naqu. Namni haaraa yommuu dhufu. Barsiisonni yommuu seenan. Mucaan kun maal godhaasi? Gaaf tokko intala guddoo maddiin ta'ee jira akkanumatti. Amaariñaadhaan jedhee. Innaatu usee arginaa minaa Barsiisaan? Akkas jedhee. Mucaa kee fudhadhuuti iddoo biraatti geessi. Iddoo biraatti geessi. Alaa taphatoo ammasitti jedhee. Laayibirarii keessallee akkan hin seenne ayidii minaamina baay'ee na gaafachaa turan. Mattaawwaqaa waraqaa eenyummaa fidechaa turan jechuudha. Baay'ee chaalenjii guddaa ture. Ta'us keessa dabarrees geenyarra galata. Gaafa dhattee qormaataaf teessoo? Qormaataan gaafan taa'u yeroo baay'ee astaa'e naan jedhu. Astaa'e amma baatutti yookiin amma bahutti. Astaa'e jedhanii. Yoo na seessanis immoo narraan deeman lama minaamna ta'an na laalan. Akkas ture jedha. Baay'ee namatti tola. Amma gaatii kanaan booddee digirii kee fudhatteeti kanatti jirtu. Hojii ofii kee uummachuudha moo kaayyoon kee maa inni taasitee waan ati ta'uu barbaaddu yookaan waan ati hojjechuu barbaaddu? Ammaaf vaakaansuma hordofaa qacarriidhaan laalaa jira deemaa jira. Qacarrii biratti immoo kan hojii duraa kanaan isaanan jiraadha. Ammayyuu hojjechaa jirta jechuudha? Ayyee walitti deebina. Gara galootaan dhufaa. Egaa ammaati sooftiweerii kompiitara injiinaringiidhaan eebbifamteeti kanatti jirtu. Waa'ee waan ati hojjechuu barbaaddu tokko kanaan dura jechuudha dubbiseen ture BBC irraati. Waan sun maal ture? Piroojeektiin hojjenne suni akka garee keenyaattidha. Garee keenya tiimii koo na tulii gochaa ture na bashantaan hojjechaa turre. Maqaan isaa Afaan Oromoo Spell Checker jedhama. Sirreessaa qubeeffamaa Afaan Oromoo jechuudha. Akkamidhaa afaan kamiyyuu sirna barreeffamaa qabu miti yaa afaan barreeffamatti dhufan sirna barreeffamaa qabu. Sana keessatti afaan Oromoon seera ittiin barreeffamaa qaba. Seera qubeeffamaa qaba. So seera qubee sanaa namoonni itti yaadanis haa ta'u otoo itti yaadin haa ta'u ilaalanis dogoggoruu danda'u. Yeroowwan baay'ee rakkoon kun jira. Barjaawwan garaagaraa irratti agarta. Kitaabilee garaagaraa keessatti agarta. Poostii feesbuuk irraa haa ta'u sooshaal miidiyaa jeneraali hin agarta. Wantoonni baay'ee dogoggora baay'ee uumama. Baay'ee kan nama jibbisiisudha nama qaanessu baay'ee jira. Isa kanaaf akka formaataatti maal gochuu qabna itti yaadne. Kanaaf soofteeriin akka barbaachisu. Soofteeriin maal godhu? Soofteeriin barreeffama kee
akkas qubeessite sirriif sirrii hin taane adda sii baasu. Yoo sirrii hin taane ta'e immoo sirrii ta'ee kan yaada sii kennu suggestionii jedhama. Isa kan sii kennu sooftiweerii akkasii hojjenne akkaataan itti hojjenne tokko riisarchiiwwan kanaan dura hojjetaman isaan sana xiyyeeffannee dudubbisaa turre. Eega sana dubbifneetiin booda documentation isa qopheessine sanaaf programming language yookaan teknoolojii sanaaf malu adda baafanne innis artificial intelligence jedhama. Dandeettii nam-tolcheetii so sana fayyadamnetti jala damee natural language processing jedhamu jira. Damee natural processing sana fayyadamnee gara implement gochuu software hojjechuutti galle jechuudha. Softwarein kuni web based dha. Website irratti hojjetaa jechuudha. Device kamiinuu access gochuu dandeessa. Haala kanaatiin hojjenne jechuudha. Egaa ammaaf sadarkaan irra jiru daataa haga ta'uu arganneerra afaan Oromoo irratti ammayyuu seeronni hafan jiru. Qorannoon hafu jira. Asumaan wanta jechuu barbaadu namoonni hayyoota afaanii ta'an baay'ee afaan kana faarsa irratti hojjechuu qabu. Maaliif wantoonni waliigaltee irra hin gahamne illee kan jijjiiran jijjiiru. Akka loqodaatti loqodaa baay'ee bal'aadha Oromiyaan. So isa kanaaf loqodaa hedduu kan giddu galeeffate. Qorannoon jiraachuu qaba, ruuliin jiraachuu qaba irratti hojjetamee isa arganneetu nuti amma sooftiin keenya jabaachuu kan danda'u jechuudha. Daataa muraasan hojjennee faankishinaaliin isaa baay'ee deemeera. Daataa kan argachuudhaaf garuu ammayyuu hayyoota afaan Oromoo eegaa jirra jechuudha. Namoota biraan eegaa jirra. Warra Googilii afaan Oromoo wajjin wal dubbisaa jirtu? Isaa wajjin quba waliin qabnu. Yeroo sanaaf namoota risaachii sana hojjetan haga ta'e namoota muraasa afaan quunnamuu dandeenyerra. Egaa translation war translation adda biraa ta'uu danda'a. Maybe wanni isaa garuu still afaan irratti hojjetu. Inni kun garuu spelling checkeridha yookaan qubeessaa kan ilaaludha. Isaan wajjin waliin quunnamne. So namoonni eriyaa kanarra jiran teeknikaalii haa ta'u gama linguistiksii yookaan afaan sanarratti namoonni hojjetan isaan faana yoo taane akka piroojeektii guddaatti hojjechuu dandeenya. Kana qofa miti piroojeektii baay'ee jira. Idiyaa baay'ee qabna garee keenya faana nuti bal'isnee hojjennee afaan keenya afaan saayinsii teeknooloojii gochuudhaaf dandeenya jechuudha. Baay'ee. Galatoomi waan jajjabaatti jirtu gara keettan dhufa martinu. Mega atamma eebbifamtee baateetii kanatti jirtu keessumaatii rakkoon namni akkaataatti fayyadamaa irratti keessumaayyuu dargaggoonni waan qaban qusachuu irratti darbees immoo herrega waliigalaa odiitingiin waliigalaa biyya kana keessa jiru yeroo baay'ee jechuudha qulqullina kan qabnettidha kan inni kaafamu gama kanaatiin jechuudha qaawwiyate argitu maalidha maalirratti bobboo barbaadda maalirratti fokusii gochuu barbaadda xiyyeeffannoon keetti aanumaa xiyyeeffannoon kottaanu wantoota lamadha. Tokkoffaayyuu amma auditing systemii yookiin immoo accounting systemiin biyya keenyaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan rakkoo qaba. Waa hunda isaa innaa ilaallu rakkootu keessaa mul'ata jechuudha. Inni kun immoo kan inni formaata argachuu danda'u auditing systemiin Itoophiyaa lafa qabatee firmiiwwan adda addaa firmiin gurguddaan yookiin immoo auditing firmiin bebbeekamoon laayisensii international ta'an fakkeenyaaf CCA kan warroonni akka IFR based US GAAP based isaan kana wajjin wal qabatee firmii kanaan seera kana guutanii potentially guddaadhaan hojjechuu kan danda'an procedure eeganii hojjechuu kan danda'an biyya keenya keessatti yoo uumaman rakkoowwan akka kana furmaata argatu jedhee yaada. Abjuun kun guddaan tokkoffaa auditing firmii gurguddaa addunyaa keessaa hojjechuu fi yoo danda'ame immoo biyya keenya keessatti illee auditing firmii guddaa kan standardii eeggate akkasuma kan biyyoota Ameerikaa fa'aa biyyoota Ingiliz fa'aa kana guddatee auditing firmii guddaa ta'ee rakkoo hawaasaa furuu danda'u yookiin immoo rakkoo auditing system Itoophiyaa yookiin immoo accounting system Itoophiyaa furuu danda'u ofii kollee yookiin immoo hiriyoota koo wajjin illee taa'ee uumnee biyya keenya rakkoo kana jalaa baasuu fi hawwii akkasiin qaba. Yoo carraa kana immoo dhabe immoo dhaabbattoota gurguddoo addunyaa wajjin hojjechuun barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf Africa Union wajjin hojjechuun nan barbaada, United Nation wajjin dhaabbattoota gurguddoo dhimma maallaqaa wajjin wal qabatan International Monetary Fund, World Bank fa'aa kana illee wajjin innaan hojjedhu yookiin immoo dandeettii ani qabullee guddifadhee biyya koo jijjiiruu nan danda'a jedhee namanaa jechuudha. Hawwiin kun guddaa isa kanadha. Isa jalqabaa auditing firmii biyya keenya keessatti jijjiiruu lammaffaa immoo yoo inni sun hin danda'amu ta'e immoo dhaabbattoota gurguddoo addunyaa kana wajjin hojjechuun barbaada jechuudha. Galatoomi. Egaa si yuunivarsiitii tokkotti barattan. Eebbisaa wajjin wal quba qabdu? Eebbisaa MBA kunni
kan awwaaruudha Hacaaluu Hundeessaa kaampaasii barataa ani miin kaampaasiidha. Yeroo darbe garuu sooshaal miidiyaa irratti argeen ture. I think isaan gadhiisanii turanii nama eebbifamaa gabaabaadha kan jedhan akkas jedhanii turanii lamaan keenya miidiyaa irra turre. Ani waancaa fudhadhee tananu inni immoo eebbifamaa gabaabaa jedhamee ture kan inni leellifamaa ture jechuudha. Achirratti hin baree malee dura quban qabu ture. Ayyee galatoom. Eebbisa. Jaalalli si qabee beekaa attam dubartoonni faa shamarran faa wajjin gaafa barattu nama faa jaallattee yookaan si jaallatanii faa waan akkasii si mudatee beekaa? Yeroo high school jirru oo tokko mudatee jira. Ani garuu itti himne isheetti. Ittiin kaasne waa'ee isaa. Garuu jaallatteetti? Frienduma turre. Wajjin hiriyyuma turre, wajjin qo'achaa turre. Homaa wadootti himen adda baane. High schoolitti jechuudha? High schoolitti ture. Kutaa kudha lama erga qoromnee booda. Adda baane ani gara Ambootitti isheen gara biraatitti. Adda baane jira. Waliin bilbiltanii eddasii waliin bilbiluu dhiistan moo attam taatarre? Waliin bilbilee. Yeroo baay'ee yuunivarsiitii garaagaraa yookiin bakka garaagaraa walirraa faccaa deemta beekta. Akkasitti. Yeroo yuunivarsiitii dhatte yoo? Addunyootuma. Hiriyootuma yoo ta'e malee. Waan akkasiitiif yaadeen beeku. Waan akkasiitiif yaadeen beeku? Isheen jirti natti fakkaata isheen dura. Isheen duraa jirti? Jirti natti fakkaata. Eessatti? Ishiirratti yaadeen beeku. Jechuun? Ammayyuu keessa kee jirti jechuudha. Isheen? Amma walii bilbiltu quba wal qabdu ture? Waliin bilbilaan jiru. Walii bilbilaan jirtanii? Amma maybii nu daawwachaa jiraachuu dandeessi. Asumaatiin ergaa qabdaa fiire. Gaaf tokko wal agarra. Kanuma gaaf tokko wal argina. Siin jechaa jira eebbisaanii. Kanaaf asumaatiin qabaddu siin jenna. Yuunivarsiitii keessattuu namooti ijoolleen gaafa sitti dhiyaatanii yookaas immoo wanta itti si gaddisiiseefaa jira yuunivarsiitii keessa gaafa dabarsite kun maaf na mudate yookaas immoo maaf akkas ta'ettee yaaddee beektaa? Dhugaa dubbachuudhaaf yaadeen beekuun jedha. Garuu akka tasaa guyyaa takkitti yaadee beekaa waa'ee akkasii. Baankii dhaqee buukii baafachuudha. Baankii daldala Itoophiyaan itti fakkaate. Waraqaa ragaa. ID'n kenneefi. ID'n barnoota Amboo Yuunivarsiitii. Amanuu didanii. Waraqaa ragaa hoggasiif qabadhee hin jiru ture. Baay'ee chaalenjii natti to'ee ture bakka aareen ture guyyaa sana. Itemmi sana odoon baafatin hin gale. Utuun baafatin jechuudha galmaa fudhatte. Umurii keetuun geenyisiin jedhanii? Daa'imaan baasnuu hin danda'amu pirootokooliidha. Sana booddee maaltu sitti dhaga'ame? Baay'ee naaree ture hoggasiif. Isa booda itti yaade. Guyyaa sadii booda deebee baafadhee baankii biraatirraa. Baankii biraatti dhattee baafatte? Isuma ta'ee. Damee biraa deemte jechuudha. Damee biraa dhatteeti kan itti baafatte. Baay'ee. Kan biraa waan ati yaadattu jira? Yeroo baay'ee bakka baay'ee mudannoo baay'ee jira. Isaan keessaa kanuma kana yeroo baay'ee. Kilaasiidha na ari'anii beeku. Laayibararii na hambisanii beeku. Kana wannoo konkolaataa keessatti. Konkolaataa keessatti? Na akka yadas ta'a bitti. Jechaa turan yeroo baay'ee. Yeroo nama wajjin jiru Amboo. Aksii baatanii taa'uu barbaadu gaafa taaksii keessa. Isaan ta'anii asirra. Ati asirra taa'ii bakka achi nu siqiidha. Nama teessifate. Koota asirra taa'ee karameella sii bita. Jechaa turan. Gatiis kaffalaan turre immoo yeroo deemu. Amboo gara Finfinnee yeroo deemaa ture. Hiriyaa kiyya tokko wajjin teenyaan. Kaffaluun ture. Takka as yeroo dhufu ammaa kaffalle gate. Okay, abbaa konkolaataati moo hiriyaa keetu sii kaffala? Kaffaluma. Tola si deemta? Tola. Tola deema. Maaliif? Maaliif? Si beekamu? Daa'ima. Daa'ima tanarraa fudhatta. Tiraafikii sitti waama. Ijoolleedha kan akkasidha? Ijoolluma hiriyyuma kiyyatu akkas jedha. Tola deemaa turre jechuudha yeroo baay'ee kophaa kiyya yoo jiraatan alatti nama wajjin jiraate taana
Hin kaffaltu hin jechuudha. kaffalu. Baay'ee. Carraa qabdaa jechuudha karaa kan biraa. Gama kanaatiin Advanteejiin tureera. si jaallatu jechuudha. Baay'ee. Galatoomii amma ittaansitee eessatti tuuqa caramtee faasitti tola dhaabbata kamitti tuuqa caramtee faa jaallatta ogummaan kee amma baay'eedha. Sirriidha isaa asin jiraachaa jira naannooma Finfinnee ta'e sulultaan jiraachaa jira. Natti dhiyoo bakka ta'etti Finfinnuma yookiin sulultuma keessatti oduun argadhee dadneedha. Yeroon barbaadu yeroo baay'ee na rakkiseera. Haya ulattis ture hiriyaa kiyya baada. Erga eebbifamte moo? Eeyyee. Vakansiin bareeda tokko ba'ee jennaan. Nallaalee dhufu bakka. Ati taatu hoggaan keenya akkamitti digirii qabaatte? Akkamitti digirii sii kennan? Dadhabeen gale hoggasiif. Amansiisuuf yaaddennaa si didan? Eeyyee takka foorjitii dhafaa ta'uun oola. Wannoon humni ittisa yeroo baay'ee bakka nama gaaf tokko karaa irra odoon deemaa jiru silkii naasaa deema na qabate battaa waraqaa eenyummaa isa jennu laalee na amanuu didee bakka. Maal siin jedhan gaafa si qaban? Akkamitti qabaatteeti silkii eeyyee PCs yeroo qabadhee deemu akkasitti akkamitti qabaatte itemii yeroo hin baasu yeroo baay'ee. Itemii irraa fuudhanii ilaalu amma kaardilee siin godhe jechuudha. Kaardilee siin baafadha akkasan godhe. Yeroo ATMs sababa si waan ta'aniif haxxee yeroon appilaayi gochuu barbaades hojii immoo nana manani bakka. Amma kanaan booddee si amanu warri karaa miidiyaa si argaa jiranii carraa kanaatiin. Na amanaan jedhaanis. Asumaan ergaa kee himadhu. Na amanaa. Kompiitar saayinsiidhaan digiriin qabaa. Kompiitar saayinsiidhaan digirii qabda. Waggaan kee 23. Waraqaa ragaa qaba. Waraqaa ragaa? Haaraa. Haaraa. Haaraa jechuudha. Haaromsameera. Haaromsameera. Waraqaan eenyummaa kee haaromsameera. Dhaabbilee gurguddaadhaaf karaa onlaayinii hojii adda addaa hojjechaa turte. Kanaaf ragaawwan kana hundumaa abbaan barbaadu si biraa argatee hojii si hojjechiisuu danda'a jechuudha. Baay'ee. Galatoomii. Tole egaa xumuraa jirra. Isin amma ijoollee baay'eedhaa fi inni isin akka kaasee raajiin fakkeenya guddaa ta'eedha. Atis nama fakkeenya godhattu rool moodelii qabaachuu dandeessa. Ijoolleen isin booddeedhaan bara kana immoo qormaata seensaa fudhatanis akkuma kana immoo warri isaan booddeedhaan sadarkaa gadiirra jiranis isiniin ilaalaadha kan isaan guddatanii. Isaan kanaatiif ergaan isin qabdan gaggabaabaatti nuu kennitanii asumaatiin goolabna waan itti dabaltanis yoo jiraate asumaatiin. Ergaan ani qabu akka waliigalaatti tokko barattootaaf maatii fi barsiisotaaf isaan kana sadaniidhaaf dhimma barnootaa wal qabatee wanta jechuu barbaadu maatiin baay'ee responsibility guddaa ijoollee isaaniif akka qaban beekuu qabu. Hojii isaanii gararraa wantoota qaban qabeenya isaanii gararraa ijoolleen isaanii baay'ee isaaniif murteessaadha. Itti gaafatamummaa guddaatti kenneera Waaqayyo. Isaan keer gochuu qabu. Barattoonni immoo sa'aatii kanatti waan isaan gorsuu barbaadu tokkoffaan waan naannoo isaanii jiru sirriitti ilaaluu qabu. Barnoota barataniif riyaalitii isaa ilaaluu qabu malee callisanii dhuma waraqaa machirra taa'ee wayii barreeffama achi taa'ee wayii sana qofa ilaalanii dhuma darbuu hin qabani. Riyaalitii jiru ilaaluu qabu jedha. Kan lammaffaani jireenya isaanii distiraakshini garaagaraa irra jeequmsa irra fageessuu qabu. Rakkoon guddaan agammaatti argu. Akka teekinooloojii nama baratetti wanta argoo jiraate resoursiin baay'ee jira. Namni barachuudhaaf fedha qabu gaafate kamuuf almost kallattii kamiin argata. Garuu jeequmsa jira. Jeequmsa gaafan jedhu distiraakshini sammuu atteenshinii isaanii hin jiru ijoolleen wanta baratanirra. Sooshaal miidiyaan jira, oduun namootaan jira. Karaa gabaabaadhaan milkaa'uuf yaadu, shorti katii wayii fayyadamanii beekamuu wantoota akkasiidha kan yaadamu. Garuu waan sun akkas ta'uu hin qabu. Asumaatiin taayimlaayinii kee ilaalaan ture. Taayimlaayinii kee irraa feesbuukiin kee baay'ee aktiivii miti. Kan bara 2023 fagoo jira garas. Seentee baay'ee hin ilaaltu jechuudha. Moo waa poostiin gootu seentee ma baata? Yaa sooshaal miidiyaa irratti wanta hin qabu ofii kootti itti yaade intentionaaliin fayyadama. Sooshaal miidiyaan akkuma faayidaa qabu miidhaa ni qabaata. Jeneraali teekinooloojiin kamiyyuu isa kanadha. Ofii kootii baay'ee hin fayyadamu. Achirrattis odeeffannoo akka madda odeeffannoo koosa qabatama baay'ee guddaadha kaadhu. Madda odeeffannoo wantoota biraa godhadhaa like
kitaaba ta'uu danda'a YouTube irratti wantoota gadhiifaman madina amansiisaa irraan godhadha. So baay'een isaa madda odeeffannoo naa ta'uu waan dandeenyedhaa fi achirraa namoota afaan taraa torgochuudhaaf sometimes rarely darbee fayyadama. Aktiivii miti. Facebook irraa fagaattee addunyaa barnootaa keessa jirta jechuudha. Yaa distraactionii kanan jedhee isa kanaafidha. Ani wantoota doomenii kun gabaabsadha. Barnootan qabaa, jireenya fuuraan qabaa, namootan qabaa. Isaan kana faana taraa tolgochuun alatti sanarra darbee wantoota biraa keessa darbee dubbisuu qorachuu maal keessa hin galu jechuudha. So barattoonni tokkos godhanii baay'ee gaariidha. Ta'u eeggannoo godhatanii. Gaafa namni Facebook irraa wal arrabsu, wal tumu, gamaa gamanaa dhagaa walitti guuru ati sanan dhageessu jechuudha. Yaa baay'ee dhaggeeffadhu. Maaliif yoon furmaata fiduu danda'e ta'e duwwaadha. Ishuuwwan garaa garaa yeroo ka'an nan dhagaa halkallattiidhaan haa ta'u miidiyaa gurguddaarra nan dhagaa. So hiriyoonni koo jiru diskees goona hin odeessina. Solution akkaan taayyan yaadnu propose goone lafa keenya. Malee dhuftee keetti ni hirmaatu. Garuu yaa keessatti hin qabanna guyyaa eegnee baafna jennee yaadna malee waa hunda haasa'uun furmaatan ta'u hojiitti qabatamaatti wantoota hojiidhaan agarsiisutti namana. So isa kanaaf eeggannoo gochuu qabu jedhee yaada. Wanta baratan wanta yaadan ammaan dursanii murteessuu qabu barattoonni. So walumaa galatti dhaamsanii qabuu fi barattootaaf isa kanadha. Egereef immoo fuulduraaf dhaabdhuma irratti wanta dhaamu barbaadu. Ofii kootiitii teknooloojii qabadheen jira. Gama teknooloojiitiin wanta ani gochuu barbaadu doomenii kamirra iyyuu taanaan biyya kana keessatti irratti hojjechuun barbaada. Gama agirikaalcharii fayyaadhaan haa ta'u gama afaanidhaan hojjechuun barbaada. So dhaabbata mataa kootii qabaachuun barbaada. Kana caalaatti immoo barnoota gahaa ta'e argadhee bifa iskoolaarshiippiin haa ta'u bifa garlatti garaa garaatti muuxannoo argadhee biyyoota alaarra deemee biyyoota teknooloojiin soosii iskoolaarii si mijeessanii biyya alaa deemuu barbaadda jechuudha. Yaa fedhii sana nan qaba sirriitti. Maaliif sababni isaa achidha jira. Amma akkamidha teknooloojiin itti fayyadamuu isaa malee akkamiin hojjetaa kan jedhutu hin barre. Feesbuukii fayyadamu malee feesbuukii duddoo maaltu jira. Citii feesbuukii jiru sooshaal miidiyaa gurguddaa jiru baay'ee jira. Akkaataatti isaan daataa mataa isaanii biizineesii mataa isaanii hojjetu baasoo jarri. Daataa kan kee fudhatu hin gurguratu fayyadamu. So inni kun baay'ee riskii guddaa qaba namootumaaf iyyuu piraayiveesii namootaaf rakkisaadha. So sana hubatanii ogummaatiin itti fayyadamuun dirqamadha. Anis namoota ala jiran kana isaa wajjin wal argee soorsii teknooloojii kana bira gahee qabatamaatiin argee erga nu badhee booda muuxannoo beekumsa argadhee gara biyyaatti deebi'ee wantoota kana kan hojjechuu barbaada. So carraa iskoolarshiippii toon argadhee fedhasaa guddaa nan qaba jechuudha. Ayyee galatoomii baay'ee. Tole dhumarratti waan itti aanu isteeppiin jireenya keetti aanu maanni Martin? Isteeppiin jireenya kootti aanu kana caalaa potenshaaliin qabu kana yuunivarsiitii gurguddoo addunyaa keessatti mul'isee ogummaa argadhe sanaan immoo biyya koo tajaajiludha. Fakkeenyaaf abjuun koo akkuma jalqaba sii kaasee ture ooditingii fiirmii jira Itoophiyaa keessa garuu akka barbaadametti kan hin jirre sana immoo kabaraa illee uume rakkoowwan karaa ooditingii siisteemii yookiin immoo accounting system sana furuudha abjuun kun siin jedhee sitti mentor. Yaa natti himteetta. Asumaan barattootaafis warra si booddee dhaamsa akka irraa baratu jedheni. Isaan kan immoo fooyyessuudhaaf immoo ani kana caalaa beekumsi ani qabu kun ga'aa miti. Beekumsa kana caalaa argachuudhaaf immoo kana caalaa mana barnootaa gurguddoo keessatti barachuun qabaachuudha. Fakkeenyaaf amma accounting and finance kanaadhaan biyyoonni beekamanii biyyoota Awurooppaa kanaa fi biyyoota Ameerikaadha. Otoo manni fakkeenyaaf nan baradhee Itoophiyaa keessatti kana caalaa maastersii koo PhD kun nan hojjedhee laayisa yookiin immoo beekumsa argadhu sana argachuu qabu sana argachuu dhiisuu nan danda'a. Maaliif gosoonni barnootaa yookiin immoo beekumsoonni ani argachuu qabu Itoophiyaa keessatti kan hin barsiifamne baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ingiliz keessatti kan barsiifamu baay'ee jira. United States keessattis kan barsiifamu baay'ee jira jechuudha. Otoo iskoolaarshiippii amma Amboo Yuunivarsiitii yookiin immoo yuunivarsiitiin tokko naa laate wanta quubsaadha jedhee potenshaali waan ati barachuu barbaadu waan ani barachuu barbaadu waan biyya natti barsiifamu adda adda jechuudha. Waliin argatu jechuudha. Wal bira hin ga'u. Biyyoota biraallee keessa illee jiru Itoophiyaa keessa waan ta'e qofa odoo hin taane biyyoota Afrikaa keessatti wantoota argannetu jira. Sana argachuudhaaf immoo garuu ani akkuma inni jedhee iskoolaarshiippii illee otoo argadhee biyya biraa deemee kana caalaa beekumsa dabaladhee biyya koo toofuu hin tajaajilee natti tola. Rakkoowwan gama sanaan jiran furuu nan danda'a jechuu barbaadudha. Kabiraa immoo dhaamsa ani barattoota duuba koof qabu immoo yeroo isaanii seeraan akka fayyadaman wantoota productive ta'an irratti yeroo isaanii akka dabarsanii fi ofitti amanamummaa akka qabaatanii fi kana caalaa immoo jabeessanii hojjetanii waaqayyoon abdatanii milkaa'uun danda'ama akka jedhudha jechuudha. Baay'ee galatoomi ulfaadhu meega boos gara kee dhufneerra sumaatiin goolabna ergaan naati qabdu
dhaamsi ati qabdu barattoota akka kee jiranii fi namoota dhedheeroon taanii akka kee immoo gaggabaaboo ta'anis mana barumsaa keessa yoo jiraatanii isaan kanaaf ergaa ati qabdu. Warra gaggabaaboo ta'eef. Isaaniifis warra kaaniifis warra dhedheeroofis. Sirriidha. Dura warra gaggabaaboo ta'eef. Omaachuu miti. Carraadhaan jedhanii gaggabaabummaan kun akka carraatti fudhadhe. Warra hunduma barattoota hundaaf immoo kaayyoo keessa yaadadha irratti hojjedha. Jabaadhaan isiniin jedha. Yeroo hundumaa namni kaayyoo qabu. Jireenya isaa keessatti waan bareedatu. Kun namadha yaada. Karaa barumsaa yoo ta'e barumsaanii waan hin dhaabu asitti. Baay'ee inuma baradha. Jiraachaan baradha. Kanaan jedha. Galatooma. Ayyee warra dhedheeroo foo ergaa maalii qabda? Hunda barattoota hundumaaf jabaadha baradha. Kaayyoo keessa hin dagatinaa. Warra dhedheeroo ta'anii immoo bakka ati daa'ima warra siin jedhan hojjaa isaanii duwwaa warra dhaadhatanu. Nu amanaan jedha. Amantii. Beekumsi jira. Jira. Hin hojjennaa. Nu amanaa. Beekumsi keenya gabaabaa miti akka hojjaa keenya. Sirriidha. Kana. Baay'ee. Galatoomaan jedhan barattoonni. Baay'ee. Galatoomii atillee egaa gara fuulduraatti immoo kana caalaa jabaattee ofii keetiis immoo dhaabbileen adda addaa si qacaranii gaaf tokko egaa si oofaa yoo taate yoo namni maamilli yoo gara kee dhufe maal goota? Yoo maamilli gara kee dhufe nama biraa barbaanna yoo siin jedhe. Hamma danda'ameen amansiisuu namni yaala. Amansiisuudha. Wanni biraa maaltu jira? Anuman jedhaan. Ayyee. Galatoomii egaa addatti iyyuu jechuudha keessumaa namooti karaa miidiyaa kanaa nu daawwachaa jirtanii ijoolleewwan akka kanaa jechuudha yeroo baay'ee bakkawwan garaagaraa gaafa deeman dorgommiidhaaf gaafa deeman tajaajila adda addaa argachuudhaaf gaafa isaan deemanii waan isaan harka jiru amananii fudhachuu akkuma kanammoo warra akka eebbisaan digirii isaa qabatee jira. Namooti ijoollee qaqqaxalee ta'an jajjaboo ta'an akkasii kana jajjabeessuu barbaadan dhaabbata keessanitti qacaruu barbaadan akkuma kanammoo isaanii fi vaakaansii adda addaa jiru reekomendii gochuudhaan dafanii jechuudha hojii keessa akka isaan galan bira akka dhaabbattan akka tumsitan isiniin jechuu barbaanna. Eebboonis atis dorgomii bakka jirtutti immoo amansiisi yoo isaan si dandafiiti ID keetti argisiisi. Ayyee. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophii keenya guyyaa har'aa karaa egeree biyyaatiin isin biraan ga'aa turre xumurreetii kan nuti jirru waliin turtanii waan nu daawwattaniif ulfaadhaa jenna asitti gaa galataa waaqwayyaa software injineeringiidha yookaas kompiitar injineeringiidhaan mul'ata guddaa qaba. Martinoo Toleeraa gama ogummaa accounting and financeetiin biyya kana keessatti jechuudha ijoollee abdatamaa jiranidha. Asii immoo kompiitar saayinsiitu na bira jira. Ijoollee kanaatti fayyadamaa jajjabeessaa iskoolarshippii kennaa fi isiniin jenna asitti argamtanii nu wajjin turtii bareedaa taasiftanii fi ulfaadhaa milkii gaarii isiniif hawwina. Baay'ee. Qophii keenya xumurree jirra. Nu waliin waan turtaniif galatoomaa Daani'eel Tasfaayitii Lammii Solomoontu na wajjin ture. Ulfaadhaa.